أنا دائما جول لي داني أم تيجي تيجي ترى أما تقول لنا أخويا أدمانه دون رغوتو دينجا ديوار حاجة مرجع لكنا كون كابو مرجع ننتلي هذا تيجي أمتي نمر اللالوان قدينا تينك أم makan nama ragudo ko ni kakak bajada takamu luar nama ragudo amma nuti hukuman ragudo saka amma fakenya hukuman ragudo kamu irate malif sodat Allah alam ade uri me kai Allah alam anna sera muslimi fi ada fatan tane kai ilman fi do isitu Allah alam yani adila amma adi woni sibale akakhiya amala khiya wajino kamne kheti sido doga kamne kheti len amada lang garin tasrati koda ta urisi woga jidda mishan jidda mijja fakatun jirti ati amma malif dalaga sikab duha munira mana teisa akakhiya kana mana teisa raha godu jirta raha kamni na mara barbadami sawrala wallahi wa billahi anjolle biyedenya na beyti iriati jawaragana amma takadale la magaraga bujir waragana amma warti di bite opole sai andai madugara bi warti bachuna namu nura gutto dullo to mana sai tambaran ani waru ngi jagara jolle na umjian di dura bara mama to programa amma kuna na majo tun denga jawa urteda dega korenda di ana dai mu madin dale wallahi ana dai ma ana mata kursa di dale habibi wallahi السعودي ده نتي دبرمات جهنم السعودي ده باقي راجي خنا بنتي ان قد برقوا ملا ما فقدن حبيبي السعودي تيرم ده دبرما والله السعودي تيرم ما استقما نيرم يعني اكنا ما تدي رسغل تمي سغل توكو جلا ديمي المانا بوميكا اكتيفيتي ولا تنغوريان توكما بيانا بيدته توكما نيرم توكما ران المسالين زنداليان مش نبو تلالالي المانا بوميكا ولا كشدي دخلن كمنان والله توكما يرم ده منيرا قسما بالله تكون رومين أنا والله تكون رومين والله مراتي كنا لا أرجع تي صدر كذا وتيجي تاتي أعوذ بالله أني من ما قرتي منيرة إلمان أبو ميكا ولد دلتي يومن تيرمتي مارة تيرمتي خراخنا تيرمتي إلمان مارة أددا كبدي سباسب لمني بيجين برنامني كلام برنامج فدومي na warabi na wara tilisin sagale tane abo jerjere dina sautra namni ba da gefado mana to gasa ilmana bushani guddi sallat sabasab lammi takka itu radale takka ala radale takka dole radale takka obor radale ilmana sabasab lammi ngada guya abran kan lobi to walla tan jolle mana kaysa waltumte hada te tv mi jeni na meka boxi wol fete jolle hada takka patam ko jolle hada takka mana kaysa wol fitan ay jibban qabnu marroon uf goota waan nuti isa jibbinuuf tokkon jiru garuu ummata kana furmaata waaraa fiduu danda'a hooggansadha waan ta'eef hoogganoota jira wajjiniin dhaabbatee mari'atee ummata kanaaf furmaata waaraa haa kennu jenne malee marroon haaduu hin jenne gaaf haala gamma marrootti harka ishee kaafattee numatu dura darbee wareegama malee nuti hooggansa keenya dabarsine ilaallu kana jaallattanis jibbitanis marrootti falaxaa cabsii wanti jedhamuufis hin jiru wanti falaxaan itti cabuufis hin jiru garuu dogoggoratu uumame ummata oromootu gaaga'ame waan ta'eef dhaabateetu gara marii waaraatti dhufe ummata oromoo furmaata yaa kennuudha malee wanti nuti isaan jechaa jirru galee harkasaa maratee haa ta'u jechaan jiru karra kaleessa qawweedhaan qabsaa'e har'ammoo ummata oromoof dandeettii isaa kana qawweedhaan dhaloota hamma kana of jalatti oomisheen sammuudhaan deebi'ee taa'ee ummata kanaaf ummata oromoo kana kan gandummaadhaan kutaadhaan adda faca'e tokkummaa dhabe ummata dawwaa'e kana dhaloota dawwaa'e kana gara furmaata waaraatti fidee gara tokkummaatti ummata kana akka inni ijaaruuf jenne malee marroon haa ajjeefamu hin jenne kana hubachuu qabdan hundi keessan kanaaf hawaasni oromoo har'as nagaa barbaada boris nagaa barbaada nuti dhaloota re'ee osoo hin taane dhaloota jijjiirama kana fidee asiin ga'eedha dhaloota har'as ijoolleen daandii irratti dhangala'aa jirtudha qeerroon daandii irratti dhangala'aa jira qarreen daandii irratti dhangala'aa jirti har'as dhaloota aarsaa kaffalaa jiru boorullee dhaloota aarsaa kaffaluuf qophii ta'eedha waan ta'eef jarri kun mari'atanii walii galanii furmaata fidu mootummaan sanarra darbee ummata kana ni gabroomsa yoo ta'e immoo oromoon tokkummaa isaa sana ijaarratee dhaabbatee wal jabeessee ofirraa fonqolchuuf oromoo wanti ni dadhabeef tokko iyyuu hin jiru kana waan nama yaaddeessu tokko hin qabu kun garuu inni guddaan jarri kun taa'anii mari'atanii humna oromoo taliigu tokko ijaaruu qaban tokkummaa
harka isaaniitiin diigan sana ijaaruu qaban. Sun immoo kan ijaaramu yoo isaan tokko ta'an. Garaagarummaa yaadaa qaban sana akkoo taa'anii yoo mari'atan. Mana keessatti haati manaaf abbaan manaa gaafa wal lolan jaarsatu taa'ee araarsee jireenya isaanii itti fufsiisa. Kanaaf nuti ilmaan tokko nuti ilmaan biyya tokkooti afaan tokko waliin dubbanna waan ta'eef mari'achuu qabanidha kan nuti jechaa jirru. Ammas kanaaf nagaa warri hin barbaanne seexanarraa dhufanii ta'uu danda'a. Namni immoo nagaa jibbuu hin jiru. Hawaasni Oromoo nagaa barbaada. Dhala koo araaramaa jechaa jira waan ta'eef yaa araaramanii furmaata fiduu gaafa isaan didan Araaramanii araaramu moo akkamii gaaffii isa kamii? Na dhaggeeffaddooti miiraan hin deemin caalee dhiifa manaa godhi malee yeroo baay'ee miiraan dubbata. Soofti kunniin maali? Amma kana maali? Ono tasgabbaa'ii katis maali? Nama warra as keessa jiran hundumaa immoo kabaji ka baay'ee haasoftee Mucayyoon cimtuudha rabbi maal taatan isin waggeeffadha rabbi haasaa isheen haasoftu gaa waaqa nama barate warra digirii caalti. Dhugaa rabbi mee ilaala akkatti lafa dhadhoofte rukutte. Anurraa hubachaan jira maal taatani dhugaa. No, lakki ka amma ilaali rakkoon keessan jechuudha ijoolleen keenya rakkoon lafa dhugaan jirtu gaafa nuti dubbanne maaliif faca barbaadanii dhiiga dhangalaasisuu barbaaddu waan ta'eef nuti gaaffii tokko nan gaafadhaani dhiifama gaaffii booda na gaafatta yaada koo gaafa xumuree booda na gaafatta ilaami booni abboodatti deebita Shimallis ofiisiisaa achi kaa'ee birri daalaara birri bashan kuma tokko kaffalee achi teessee nutti hiyyatu. Sa'aatii kana sina seete. No, simiti boni. Siti miti shilbu. Warrachi jecha jiran. Darajjee fi miree keessa eenyu kan dura galee darajjee haa ta'u miree haa ta'u miqwan. Ayyaan tuun illee ni jirti. Ayyee. Isaan kun sadan turaniirani. Isin dhugaa rabbi darajjee dubba'u. Mirree galatoomni soortuu teenya galatooma hundi keessan ila wanti amma jedhame really Oromoon wanti rakkatanii jira amma caaliin rakkinni nu keessa jirru kun rakkina baay'ee complicated ta'e I think baay'inni keenya wanta kana wanna hubanneen hin fakkaatu sirna jenna haa ta'u malee sirni kuni Oromoodhaan hoogganamuun isaa nu miidhee jira. Amma Oromoon rakkina guddaa keessa galee jira akka hawaasummaatti faabrikii keenya diiguudhaaf deemaa jechuudha. I think waraanni kun dhaabbachuu irratti Oromoo walii gala. Namni tokko wanta kana namni mormu waan jiru natti hin fakkaatu. Baay'inaan odoo mootummaan kun saba biraatiin haa hoogganamu odoo ta'e rakkina tokko hin qabu. Oromoon ni lolla sila. Amma complicated baay'ee keessa galee jira. Faabrikiin amma duratti mucayyoo wanti jettu kuni namni garee lamaan keessa'u Oromoo ta'uu kanatu nu hubaa jira. Oromoon immoo gosa qabu ni beektu. Suni gara fuulduraa bilisummaan keenya haa hafu akkuma hawaasatittu ejjechuun keenya rakkina keessa seena deema. Kanaafuu waraana kana dhaaburratti walii galuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Akkamitti walii gallaadha. Amma irratti namoonni baay'een hawwannoo jedhu. Tokko piipitti harka kennachuunis furmaata fidaayii jedhamee amma ijoolleen wanti jedhamu ni jira. No, innis furmaata muti. Piipin akka feetetti si ajjeestee akka feetetti si qaltee gara saniinis rakkinni tokko ni furama jennee ijaan. Jeenuun garuu furmaanni siyaasaa garee lamaaninu irratti walii galamee akka dhufurratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Oromoon tasgabbaa'uu qaba. Really siyaasaan kun fuulduratti deemuudhaafis tasgabbaa'uu qaba. I think furmaanni siyaasaa dhufuu qaba. Furmaanni siyaasaa immoo haala biipiitiin barbaaduun qofaa dhufuu danda'an jedhu kanaan itti amanu. You know, isaanis namaa olii muti. Uummata Oromooti olii muti. Beekuun baay'ee murteessaa. Shimallis Abdiisaa faantis amma aangorra jiraachuudhaan Oromoodhaa ol hoo jedhan dogoggoranii jiru. Oromoodhaa olii muti. Hawaasni kuni warra kana, you know, I think baratamee jira jechuudha. I think gareen lamaanuu
obsa qabaate umaatiin hawaasa kanaa maal akka ta'e galee fi furmaata siyaasaa fiduurratti oolu hojjetanii baay'ee murteessaadha. Haala kanaan hoo deemame garuu Oromoo baduu deema. I think riskii minimizing gochuun baay'ee murteessaadha jedhee itti amanaa. Ani waraana furmaanni ni dhufa jedhee amanu. Amma sadarkaa amma keessa jiru kana. Amma caalii waraana furmaanni ni dhufa jedhe. No, waraana furmaanni dhufa. Rakkina hamaa keessa jirra, rakkina kana soorta autii goonee furmaata siyaasaa Oromoon waliigalee fiduu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Ani kanan jechuu barbaada. I think warri bosona jirus akka gara furmaata siyaasaatti dhufuu irratti hojjechuun baay'ee murteessaadha. Ani akkasitti itti amanaa haalli piipin deemtu kunis ni hojjeta hin hojjetu.